Argeeba wanta adda jira har holqa naasi'ol kajamu kana arguu danda'ee jira akka dhageetti naannoo kanatti holqa kan duwwaamti ka jiru kabraalee ni jira Harargee bahaa kan himame kan beekamu sana alatti qabeenya uumamaa adda seenaa adda akka qabu barumsa guddaa irraa argadhee jira Harargee bahaa akkuma beektu gogee rakkatee akka biyyaa baheetti kan dubbatamu garuu Harargee naannoo Harargee bahaa walii gala waggaa 1000 lakkaa'amu ummata jiraate ummata hayyummaaf waa kalaquu danda'u holqa duwwaa miti akkaataa fardoolee san waggaa 500 tursiise ummanni kun hayyummaa isaa beekumsa isaa obsa isaa of dabarsee uumamaa kabaja qabu kan itti agarsiisedha arbi jira fardooleen jiru dhakaan garaa ni jira laamis granaayitiin naannoo kana jiru qabeenya guddaadha rakkoon guddaa naannoo Harargee bahaa jiru daandii infrastructure jiru daandii sanatti yaannee karoorfannee baafannee jennaan waan turizimiif ta'u waan qonnaaf ta'u waan seenaa garaa beekumsaan keessaa baasuu danda'an akka Harargee bahaa keessa jiru arguu danda'ee jira Harargee bahaani naannoo Sumaalee naannoo Hararii Oromiyaa handhuura ta'e walitti qabsee kan argamudha naannoo Harargee bahaa misoomsuu dandeenye jennaan Jijjigaan illee ni misooma Hararii illee ni misooma kana gidduudha qabeenyi baay'ee kan jiru qabeenya kana akkaataa kamiin baasne akka addunyaan argu goone ijoolleen Harargee qabeenya kana irraa buufattee naannoon kun manni kun bu'aa irraa buufachuu danda'e qeessa irraa kabuqqa osoo hin taane qeessaatti jiraatee seenaa isaa aadaa isaa akkaataa kamiin eeggachuu danda'a akka jedhu hojii boriftaan itti yaannee hojjechuu qabnu ni ta'a egaa maqaan ganda kana bilisummaaf tokkummaadha bilisummaaf tokkummaan ergaa guddaa of keessaa qaba uummanni kun bilisoomu ofiin of bulchuu eenyummaa ofii seenaa ofii aadaa ofii qabeenya ofii tikfachuu fedhii qabu maqaa moggaaseen ibsee jira garuu bilisummaa duwwaa osoo hin taane amantaa tokkummaas qaba bilisummaa ni barbaada eenyummaa isaa qabeenya isaa bulfachuu ni barbaada gama biraatiin immoo tokkummaa yaada bilisummaaf tokkummaan hiikkaansa baay'ee guddaadha bilisummaa gonfachaa bilisummaa ofii qabachaa gama biraatiin tokkummaa akka biyyaatti jiru immoo utubee jiraachuuf ummata hawwii qabu ta'uusaa maqaa isaarraa maqaa moggaafame irraa kaanee dubbachuu ni danda'ama kanaaf